السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هريك هون أردفتوتا في كبزمتوتا رزان أورو ورونا منتي براق أبدنس جرجرتو سننجدا أردفتوتا في كبزمتوتا كيا قالتو ما هدو جتشورا وروني نججبيسون ماتي كوتستاتني أقسم ماتي كوهنتاني ججبنا ناهوتن قالتو ما هدو سنقالتي فلاجر كبرتي قافي كيسان قافة ماجرو في أقسم موتو يوكو منتي غرغراتي في قافة ماجرودا نموني هدو نكما بيكمو جتشورا كولي مادياتي كنا كيساتو شمرن كنا كان بيا عربا هجتانيس هدو كركتاني قارو نمني حالو مسلبان وانتو تددا إسان انجراني ولمان بينك أبوليان كيا سقاقلو مرة كنين نددا أولفا اتسوف جتشا كان إسيقه وابايد لما شمرن بيا عربا كيسات جراتو كان أنا قف دون تهني إسني اللي باء إمبيتان جدي هذا قارو كيسان نما دكوبسا ركو إسي أكاسم مميدا ما إسي مال الرأك فول إسي بدو إسي جوجباتو كان هم بين فجتة وان باء نمت بازني وان باء نمانترني كنا فبوليان كيا شمرن قوتو نساني نمني فول إساني هنتو كمين تقوله هنجرو كيساتو جتشورا نمني كنا دراغودا باء يجتشورا لغارا بشمرن كنا كما وفي جتشورا وان فول إساني كل سوفيا دماني مادياتي أددا فرا إتساني فرا باللسان نولجتي يوجراتي نما أول أرجاني جدًا وان تكلم في دمين دبني فول سي باللسا أكايسي غدا جدًا أبوليتي ساني كبدي فول سي بديتا أو جتشورا كنا في دغونغورا أكاسي هن فراتنا اللي هن دغهنا اللي سنين جدا إنه ما يو فول لساني وروتا بيان بادرن كام لساني سبب أكاسمامو تسا أدو هن أرجتني أدو تتسيو بحني جدًا يوكنا موتو يو يروتا كتك أدو كبان أكاميتشي غدي كان غورا تشوفي أكاسماموتو يو كان ددفي مادياتي في سان ساتلو لجتشورا كنا إسا وان هم بينه يودي بدي تحفتنا بالليسا نمو namni kenna hubanno baay'ee gadi fageessee yaada jechuudha keessattuu ijoolleen teenna xiqqeessanii yaadan kanaafi namni tokko tokko maadiyaatiin yeroo barsiistuun abbahe jettee dubbatta mee maaliin sirraa badee warri naan jettaniifi ani amma narraa badee jira wanni ani fayyadamu looshinii qofa itti aansee jechuudha kireema aduu yeroo takka hin dibadha yeroo ala bahuu yeroo nyaata arabaa sirriitti oo'aa hojjedhu hin dibadha jechuudha dhugaa dubbachuun firummaa hin kuttu garuu kireema jalqaba maadiyaatiin akkanatti baheen ji'a jahaa dibadhee akkasuma immoo namaaf himee jechuudha nama amma qobol qabnu keessan dibatee namni sun hanga mormaa badee jechuudha gugurraachatee isa kana jechuudha nama kana kan quba qabu gaafadhee ani jechuu kireema san fayyadamaa hin jiru kan isinii qopheessedha kireemicha kana inshaallahu ta'ala kunoo haala sitti argitan kanaani ani waan hanga sadii fayyadame maadiyaati firraa balleessu fi alhamdulillah inarrallee badee jira jalqaba fosooni qaba hin uffatin viidiyoo kiyya warroonni dura maatii kiyya taatan hin beeytan jedhee yaada fuula qullaa hojjetaa ture maadiyaatiin tokkollee narra hin jiru jechuudha alhamdulillah ji'a jaha fayyadame huma amma hin fayyadamu jechuudha qaata numaayyuu hakkuma qoricha ajajame qofatti fayyadame isa kana kan birallee hin jira viitaamin E dha viitaamin E fuula kenna hedduu gogaa kennaaf barbaachisaadha viitaaminoonni lama firdiidha yookiin ammoo dirqama isiniin jedha viitaamin E fi viitaamin C isiniin jechuu barbaada isa kana obboleeyyan kiyya nama quba wal qabnutuyyuu namni fayyada isi maamil yookiin maatii kiyya kan hordofu keessa namni kireema an fayyadame yuutuuba kiyya irratti maxxansee jira namoonni hedduun hin argine natti fakkaata warroonni argitanii koomantii san isa jalatti koomantii babbareedaa kaayaa akka obboleeyyan keessan argan isiniin jedha namoonni hedduu bilbilis koomantii naan barreessu jedhanii kunis rakkisaa mataa tokkooti kanaafi kireemicha asitti argitan kuni jechuudha isuma asitti argitan kana suuraa isaa asumarraa screenshot godha yookiin ammoo tuyyuu suuricha isaa qabadha ani footoo kiyya jalqabaa bira isinii kaa'eera isa bita booda sanii ammoo tuyyuu kireema zayitii viitaamin E ka fuulaa yookiin ka qaamaa jettanii bittan viitaamin E qaama keenya maadiyaatiin irraa balleessuuf shuntuura ittisuu fi walumaa galatti bar ijoollee obboleeyyan kiyya wannan isinitti himuu qabu faayidama fuula keenyaa godha malee waan takka iyyuu miti egasii qulqullina meeshaa qulqullina qabu yookiin ammoo takkallee hin qabne dhibbarraa dhibbatti itti gootan jechuu hanga takkatti cuunfitan kana jechuun guutuutti cuunfitanii osoo hin tahini waan torbaan dibattan itti cuunfitanii booda sanii viitaaminiin kun akka kiniiniiti caafii qaba wayin murtanii maqasiin haa ta'u wayin marfendis waraantan rakkoon qabu waraaname hin cuunfama xiqqishuu isiiti gizee xixiqqoolee sayyaadattani afaanitti biyya keenya xabbitaa jedhanii maal kittibaatii jedhanii afaanin nuqicha wayii argitan iyyaadatan jedhee yaada
yeroo xixiqqishuu taane jechuudha gandarraa deemanii kittibaatidha jedhanii afaaniin nuqichan isa waan akkasiisanii waan akkasii inni sun viitaaminiidha waan akkasiisanii inni kun jechuudha viitaaminichi kun viitaamin E jettanii bittanii booda sanii ammootuyyuu murtanii dhiifamaa isiniin jechuudhaan barbaade murtanii jechuu haaluma salphaa ta'een viitaaminiin kun kiniin keessa baaftanii firii sadii itti cuunfitan jechuudha waan xiqqishuu isiiti obboleeyyan yeroo hedduu waa'ee viitaaminii kanallee dubbadhee jira akkasuma ammootuyyuu isinittis himee jira namoonni hedduun kan hin gadiniiftu jira kireema heddullee jechuudha waan akka qorichaatitti fakkeenya bowwoo yoo isin bowwaafate qoricha bowwoo hanga bowwoon isinirraa badduu hin fayyadamtanii miti obboleeyyan kiyya kanaafi fuulli keenyallee akkasuma barbaada jechuudha namoonni dhara godhan dhugaa rabbii isinitti hima an ufii kiyyaa jechuudha ufii kiyyaa nama waan fayyadamu nama dhoysu hedduu arge jechuudha kuni jechuun wal falfaluu wal jechuun hizdiinatti fakkaata kanaafi walin dhoysina obboleeyyan kiyyaa wal bira dhaabbadha wal gargaara wal hima homa takka bu'aa wannummaa dhoysitaniif bu'aa argattan hin jiru garuu gaafa himtanii jettan obboleettiin teessan tun fuulli irraa baduu garaan dhukkubu dhiisuyyuu rakkinna isiin rakkatteessan karaa salphaan atitti himtee yoo furamtee jette wallaahi du'aa isii gooti malee kalleen sirraa gammaddii isiinis yeroo hunda si eebbisti abbaa fedhe haa ta'u maa diina keellee hin tahin itti himiisiin jedha kanaafi waan addaatii miti kuni namoonni hedduun fuula isaanii of eeggannoo godhanii akkanumaan natsaa hin ta'anii sababni isaa biyya ambaa jiranii akkasuma mootu qilleensa biyya ambaa jiranii akkasuma aduu hin arganii mana ta'anii yeroo aduu arganitti ammoo fuulli isaanii kan hedduu gubatuu fi xaxxalafamu hin michi'aa jechuudha michii daa'immanuu hin beeytisin dhiisaati kanaafi hundi keenyayyuu dibanni nuuf barbaachisaadha fuulli keenya kunuunsa barbaada nyaata caalaa jechuudha akkam isinii himuu danda'a fuula keenya dibata gubbaa qofa osoo hin tahin dibanni keessaa dhugaa rabbii akkuma qaamni biraa badutti nyaata fayya qabeessaa fi madaalahaa ta'u yoo nyaatini hedduu fuulli keenya nu jalaa bada obboleeyyan kii fuula keessaniif qaama keessaniif walumaa galatti jechuudha mataa keessaniif yaada yoo ufiif isin yaaddan namnillee isiniif yaada kireema aduullee hojjedhee jira viidiyoo asin dura filatamaa ta'e kan ufii kiyyaa fayyadamu jechuudha kan ufii kiyyaa fayyadamu hanga ammaatti warroonni fuulli keessan alaarjii kee adda addaa yookiin hassasiyaa isa jedhamu san qabdanii haaluma faarmaasii dhaqaatii faarmaasii irraa jechuudha bar faarmaasii dhayitanii faarmaasiin fuula keessan faarmaasii yoo mul'istan dhugaa rabbii isinii kennan namni gariin ka faarmaasii doktorri illee yoo kennee jedhe nama balleessan doktorri maalirraa waan si balleessu sii kenna waan sirraa balleessu sii kenna siin jedha haga yeroo qaba waan qoricha taheef qorichaa fi dibanni fuula nama addeessu dibatan garagara isinii galaa miti kuni maadiyaati isinirraa balleessa kireema hedduutu jira jechuudhaan sadi fayyadame sadiin isaatu walitti naqe viitaamin E malee jechuudha kun kireema tokkichatti lakkaa'a jechuudha viitaamin E ittuun lakkooyneyyuu kanaaf hundi keessan galatooma hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu turtii gaariidha fayyaa naa tahaa isiniin jedha warroonni argitanii komiinarraa qabdan na of kolchaa dogoggora kiyyallee irra naaf dabra obboleeyyan keessaniif sheer godha akkasuma mallattoo laayikii tuqa laayikii fi koomantiin xiqqaachuu hin qabu anaaf haamilee taha obboleeyyan kiyya sheer waliif godha waliin gaha nagaha